Shaanxaa mana gagga'u sagal baachuurra yaada mana gagga'u sun 19 baadhaa koottaa. Achitti karoorsadhaa maalan hojjedhaa maal yoon hojjedhe ofan jijjiira jedhaa. Oggusi an jijjiira malee cal jettee dhuftee sitti inni tokko mana mataa hojjedhu siin jedhaa rifeensa shamarraniidha inni tokko mana nyaataadha inni tokko suuqii jedha inni tokko kana bani siin jedha. Hojjedhaa maalan taasisa jedhu cal jetteetuma shaanxaa kee guurtee dhufiin. Yaala shaanxaa isin baattanii dhuftanii nagarra kunoo miidiyaadhaan. Shaanxaan mana baay'atu kana dhugaan siniin jedha. Shaanxaan mana gagga'u kana baattanii dhuftu yaada mana gagga'u kanas qabadhaa koottaa. Shaanxaan mana gagga'u sagal baachuurra yaada mana gagga'u sun 19 baadhaa koottaa. Achitti karoorsadhaa maalan hojjedhaa maal yoon hojjedhe ofan jijjiira jedhaa. Oggusi an jijjiira malee cal jettee dhuftee sitti inni tokko mana mataa hojjedhu siin jedhaa rifeensa shamarraniidha inni tokko mana nyaataadha inni tokko suuqii jedha inni tokko kana bani siin jedha otuma jedhu qarshiin kee dhuma. Deemtee immoo biyya alaa deemta umuriin kee sinuma dhuma. Kanaaf karoorsi koottuu. Kanaaf iyyuu inni guddaan ati beekuu qabdu. Inni guddaan isin beekuu qabdan warri biyya alaa jirtan kun inni guddaan kan isin beekuu qabdan gaafa biyyatti galtan hiriyaa qabdu biyyatti yeroo biyya alaartan qarshii sinaa gaafatu akka barbaadanis wajjin jiraadhaa gaafa biyya dhuftu amma biyya dhuftutti wajjin jirtanii booleetti dhufees eegees simatee san booda wanta jiru sodaadhaa. Dhugaan siniin jedha. San booda wanta jiru biyya erga galtanii isa sodaadhaa. Amma ati qarshii kee harka keetti baattutti inuma si faana deema iddoo garagaraa si fudhatee deema. Qarshiin kee ammuma dhumaa deemtu si jibbaa deema. Ammuma dhumaa deemtu si jibbaa deema. Namni akkana ta'es jira waan ta'eef. Hubadhaa. Gaafa qarshiin kee dhume yaada sitti baay'isaa waanuma ta'es si lolaa deeminarraadha. Kana malee tokko akkuma biyya alaatii dhuftaniin maatii keessan illee soo inni hin ilaalin isa bira deemtanii torban tokko faa teessuu faana bultuu jaalallee kee waan ta'eef jechaadha onlaayiniidhaan wal bartee maatii keellee soo hin dubbisiin kallattumaan mi'a kee guurtee mana isaa deemtaa akka barbaaddetti ashka kee gadaame jechaa baatee maatii kee biras deemtaa san booda waan hundi silaa nuti tokko taane kana booda jedhaa kana na jalqabsiisedha rakkinaan qabutti itti zaraggafta ati bakka ati naannoo keessas deddeemuun ganaadha reefu biyyaa dhuftaa biyya alaatii dhuftaa qarshiin akkaawuntii kurraa ta'uuti akka waan garagaraa dafnee akka raawwannu maalidha siin jedha tole jettaan ati san booda kana hojjanna siin jedha tokkun ta'uu diduu ammasitti waciin biyya kanaa gaamma mataan kuraara ani kana duras dubbadheera nuti amma ko shunkurtii qullubbii tokkoon akkamitti watii torban tokko hojjetan na yaada jedhu keessarra firee tokkoon kiiloo tokkoon miti. Kanaaf iyyuu sirriitti na hubadhaa sitti obboloonni koo keessattuu shamarran biyya alaa jirtan dhiirri tokko si naasofsiisuu jalqabe taanaan si jaaladhe siin jedhe taanaan dhuguma si jaalachuu isaa fi akka si hin jaalanne akka atittiin wanta atittiin adda baastu amma sitti himaani. Innis maalidha yoo jette osuma wajjin haasoftanii wanta akkana waa'ee dhuma jira miti waan hunda yoo sitti filachuu jalqabe adda baasachaa deema. Jalqabuma immoo tokkichumaan waa'ee qarshii yoo sitti kaase dhiisi dhugaan siin jedha. Jaalalli qarshiin hin bitu waan ta'eef jechaadha. Dhufeetuma ani koo siin jaaladhaa ani siin kutamaa siin jedhaa waan sii kakata'u barbaade. Dhugaan siin hin jedhaani kana dura siilii kidaan umratii siilii maaramii qabatee siin jaaladha siin du'a jedhee kakatee fi waadaa galee fi yaa urmaata qabaabbalee anniisee jira. Namoonni ni beeku. Altini makkanama jireenya Itoophiyaa tan argee dhufe tokkotti. Wanti gochuu qabdu isa ergasii dabalata fayyaasa akka nama biyyaan baanetti dhiisi. Yoo amma kaatee biyya galtees furmaata waan hin qabneefi waggaa 2 yookiin waggaa 3 itti rakkadhuuti. Immoo ergasii namni beeku jijjiiri. Meseenjera sana namni ittiin si beeku jijjiiri. Waan namni ittiin si beeku guutuu isa jijjiiri. Gargaarsa onlaayineetiin dhufu dhiisi. Gargaarsa karaa garee quraanaatiin ji'aan waa kennaa jedhamu dhiisi. Maallaqa argatu ji'aan karooratti baasi birrii 200 irraa yoo borsaa kan keewwatte jechuudha waan ittiin qibaatii bitatu waan ittiin saamunaa bitatu waan ittiin kaardii bitatu jechuudha. Lafa keewwattee yoo akkaawuntii qabaatte akkaawuntii keessa kaachuu yoo akkaawuntii hin qabaanne immoo nama amantu abbaa qaama bira keewwattee abbaa koo
achitti walitti qabatta jechuudha. Nama harkaa badde biyya bilbiluu dhiifte ati biyya bilbilaan rakkoo sitti himamuun dhiifamu namaan dubbannaa rakkoo sitti himamuun dhiifamu namni rakkoo sitti mannaan isin qaraa laafuun dhiiftan anillee garaa laafuyyuu tokko durbaa kanatti garaa namaa laafame waa hundatti garaa laafuun dhiiftanuu waa seetti himamnaani kanaafuu nama harkaa baddi ofitti deebii jiruu ijaarradhu kana malee waa tokko furmaatan qabdu amma sookaa ta'e Itoophiyaatti galtees inna dargasi as teessee ergaa fi turte fayyaansa namni waan taaskii birii shanii si kennu jiru waan taaskii birii shanii asii kaamee iddoo sanatti hin gaamu namni itti kennu jiru. Isuma isin akkas waggaa 6 waggaa 7 waggaa 8 as dalagdanii galtanii waa dhabdanii akka waan isin dalagdanii maallaqa wayii dhoskattanii jirtutti as sababa malee hin qabdu namni isin hin jiru. Argee dhufe hunda taayyuan. Durbii tokko waggaa 6 waggaa 7 mana arabaa dalagdee asii galtee gaafa dhimma garaagaraatiif bakka tokko sochootu misaa birrii 200 bayyanatii birrii 200 nyaachuu dadhabuu jechuun wallaahi nama jiru biyya arabaa beekuuf jechuudha. Himimmaantu nama qaba. Isinii galee kanaafuu shamarran keenya waan nuti gara laafuu dhufte ofitti deebi'a. Assalaamu alaikum. Yoo isinii galee yoo mataan keessa kun shagale isinii galee forgeet godhaa. Biyya namaa keessa kan jirtu jechuudha dhiira ta'ee shamarree taate wanta kana otoo itti yaadin otoo hin karoorsin gara biyyaatti yoo galtee yookiin as deebii yookiin immoo waan ittiin as deebitu illee dhabuutii dandeessa jechuudha. Kanaaf iyyuu viidiyoon kun isin fayyada jedhee isinii fidee dhufee jira waan ta'eef hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Waggoota dheeraadhaaf biyya Arabaa keessa kan turtanii hammallee biyya Arabaa keessa kan jirtan akkasuma immoo haaraa dhufaa kan jirtanii yoo isin fayyade malee isin hin miidhu jechuudha. Kanaaf iyyuu miidhama dhufu jalaa ooluudhaaf viidiyoo kana hamma dhumaatti daawwachuutii hin dagatinaa isiniin jedha. Ashama arika fuunii hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin haa galatu. Harakan dhuftanii nooraa baga nagaan dhuftanii hana dhufu isiniin jedhitiin jira. Like, share, comment godhaadha. Jara konna dhagaa jedheen isiniin jira. Sittaanutti darbina walumaa. Kanaaf akkuma viidiyoo kanarraa dhageessanii adaraa keessan of eeggannoo taasisaa isiniin jedha obboloota koo akka har'aa kana miti hundumti isaayyuu isiniin jedha maaliif akka kaleessaa miti gallee maatii keenyatti deebinee maatii keenya wajjin jiraachuutti hin dandeenyu namni tokko har'a yeroo isinitti himan dhaga'uutii dhiisuu dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu adaraa keessan akka miidhamne warri dura miidhameera waan ta'eef warri haaraa keessumaa dhuftanii kanatti yaadadha. Akkasuma gara biyyaa harka keessan duwwaa galuudhaaf kan jirtanii hin galinaa ta'a hojjetadhaa hamma ta'e waan ta'e walitti sassaabbadhaa ta'u gara biyya keessanitti deebi'aa akka hin gowwoofamne. Kanaaf iyyuu adaraa keessanii isiniin jechuu barbaada. Gorsa hedduutu isinii darbee jira waan ta'eef iyyuu yoo nama sammuu qabu ta'e hinuma baranna jechuudha isaa asirraa nu darbaa jiru kana. Kanaaf iyyuu akka sana godhaa isiniin jedha obboloota koo waan wajjin turtanii fi guddaa galatooma.